Labsii lafa baadiyyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa 248 muraa 2015 bahe irratti qabiyyee lafa baadiyyaa wal jijjiiruun danda'amamoo hin danda'amu waan jedhu keewwata 18 irratti labsichi ifatti kan kaa'e. Egaa abbaa warraa fi haati warraa ta'uu danda'anii abbaa warraa fi haadha warraa lafa waloon qaban yookaan ammoo qonnaan bultoota lafa waloodhaan qaban qaamolee biraallee lafa waloodhaan qaban yoo ta'e wal jijjiirran kun nama tokkoon yookaan gama tokkoon qofa osoo hin taane waliigaltee isaaniitiin raawwatamuun akka danda'amu seerichi kaa'eera. Egaa waliigalteen wal jijjiirraa lafa baadiyyaa kunoo ulaagaa akkamii qaba? Ulaagaa akkamii guutuun irraa eegama waan jedhu kan ilaallu ta'a. Egaa kunilleen barreeffamaan ta'uu qaba jedha. Sababiin wal jijjiirraa lafa baadiyyaa kunilleen ibsamuu qaba. Ibsamuu qofa osoo hin taane waajjira lafaa naannoo isaaniitti argamuun mirkanaa'uu qaba jedha. Egaa kun yoo kan ta'u haalli wal jijjiirraa isaa kun iftoominaan waliigaltee barreeffamaatiin ta'uu qaba. Waliigalteen barreeffamaa kun immoo waajjira lafaa naannoo isaan jiraatan yookaan lafichi qabeenyi hin sochoone waan ta'eef bakka lafichi argamu sanitti waajjiraalee argamaniin mirkanaa'uurrallee dabree galmaa'uu qaba jedha. Erga galmaa immoo waraqaa ragaa qabiyyummaa wal jijjiirraa lafaa kun bifa haarawaan namoota lafa wal jijjiiran kanaaf kennamuu qaba. Ulaagaalee amma kaasne kana guutee kan raawwatame yoo ta'e duubatti deebisuulleen hin danda'amu jedha. Mirkanaa'ee galmaa'ee jira waan ta'eef. Garuu ulaagaalee kana hin guutu taanaan lafa baadiyyaa lafa magaalaatiin wal jijjiiran taanaan waajjira lafaatiin hin mirkanaa'u taanaan sababni hin ibsame taanaan seera duratti fudhatama akka hin qabne seerri yookaan labsiin kun ifatti kan kaa'e waan ta'eef qonnaan bultoonni gamisa horsiisee bultootaa fi horsiisee bultoonni bu'uura kanaan akka itti fayyadamtan kabajaan isin hubachiisa.